Yooyyaa isiniin jaamallee yooyyaa ilmaan Oromoo cufti bakka jirtan nagaaf jaalalteenya isinaadha qabdu isiniin jenna yaalni irreechaalleen yaa dhiyaat. Kunoo gaa ilmaan Oromoo cufti bakka hundaa guyyaa tokkoon booda kan walgeenyu taa'ee jechuudha. Kana gayaa nu haa godhuu jenna. Barri nagaa baraa ollaan nagaa babbaan nagaa waariin nagaa jenna akka aadaa Booranaatitti hanganuma wal eebbifna. Arraga akkuma yeroo kaanii oduu garagaraa qabannee jirra. Oduun kunillee gaa oolmaa Oromoo Oromiyaa akkuma yeroo kaan isin biraan gaa turre har'allee isin biraan geenye jechuudha. Oolmaa Dhaddacha Jawaarii fi Baqqalaa faalleen as keessa jira waan ta'eef nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Nu hordofaa. Oolmaa Oromiyaa guyyaa har'aa odeeffannoo gaggabaabaa isin biraan gennaan wajjin turtii gaarii. Poolisii Oromiyaa Komaander Araarsaa Madarsaa ibsa laataniin akka beeksanitti humnoonni irreecha jeequudhaaf socho'aa turan 503 to'annirra jedhan. Hanga ammaatti poolisiin namoota ayyaanicha dirree jeequmsaa taasisuudhaaf socho'aa jiran namoota 503 kilaashii 14 boombii harkaa 26 fi shugguxii 103 to'annaa jala oolchineerra jedhan. Uummanni qaama nageenyaa waliin ta'uudhaan humna adda bilisummaa uummata Tigraay fi ABO shanii irraa ergama fudhachuu socho'an dura dhaabbachuudha qabanis dhaamsa dabarsanii jiran. Oolmaa Dhaddacha guyyaa har'aatiin obbo Jawaar Muhammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa abbaan alangaa waliigala mana murtii dhiyaachuudhaan gaafatamuu qaban jedhan. Obbo Jawaar Muhammad Dhaddacha guyyaa har'aa irratti ibsi abbaan alangaa waliigalaa miidiyaa biyya alaatiif kennan turan ilaalchisuudhaan ragaalee osoo nurratti hin dhagahamin aangoowwan siyaasaa keessatti abbaan alangaa waliigalaa akka waan mana murtiin nurratti murtaa'eetti dubbatanii jedhan. Obbo Jawaar Muhammad haasaan abbaan alangaa waliigalaa miidiyaaf taasisan lubbuu isaaniif yaaddoo kan uume akka ta'e himan. Obbo Baqqalaa Garbaanis dubbiin abbaan alangaa waliigalaa Dr. Geetahuun Ximootos miidiyaalee alaaf kennan ilaalchisuun kun bilisummaa abbaa alangaa gaafii keessa kan galchuudha jedhan. Oduudhuma wal fakkaatuun Dhaddacha guyyaa har'aa irratti obbo Jawaar Muhammad Hamzaa Boranaa fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee kanneen huccuun isaanii irraa jijjiiramee huccuu hidhamtoonni badiillee gurguddaa hojjetanii fi amma dura uffachaatiin turan kan halluun isaa keelloo ta'e uffachuudhaan Dhaddacha irratti kan dhiyaatan. Gama biraatiin ammoo kan harki isaanii shanshalataan hidhame akkasuma kan kophaatti osoo hin taane nam lamaan harki isaanii shanshalataan hidhamuudhaan Dhaddacha guyyaa har'aa irratti argamuu isaaniillee kan dubbatan haala isaan irra jiranii fi akkaataa Dhaddacha isaan guyyaa har'aa obbo Jawaar Muhammad fa'a irratti argaman kan ibsan garee abukaatotaa kan tahan ogeessa seeraa obbo Gammachuu Guutamaa guyyaa har'aa OMN fi bilbilaan yaada kennan akka itti dhiyaata.
oduu amma nu gahe qabna. Qeerroon Oromiyaa magaalaa Finfinnee yaaddoo guddaa akka keessa jiranii fi naannoo isaanii kanneen naannoo ayyar xeenaatti argaman haala jabaa keessa akka jiranii fi akkasuma namni hiriyoota isaanii kan ta'e tokkollee akka qaama mootummaatiin marfamee isaan biraa fuudhamillee kan dubbatanii namni kun nama yeroo dheeraadhaaf uffata aadaa Oromoodhaa hodhaa kan jiraatu yoo ta'u naannoo ayyar xeenaatti butamanii deeman jechuun illee dubbatan. Haalli amma naannoo baay'ee nama yaachisa. Baay'ee makkaan jira. Lammii namaaf galu amma galgala kana ani waan irreechaa kana wal qabatanatti fakkaata. Gara naannoo Alambaankii kana agarsiisu naannoo barumsaa ayyar xeenaa bira yoo gahu galgalaa gulgulaa'ee jira. Salaasamillee jira yeroo sanitti mana barumsaa bira yoo gahu poolisoonni baay'atanii ulee guurratanii gara barumsaa kana keessa gara mana barumsaatti yeroo isaan ol siidan argee jira. Achuu iddoo akkana gadhufeetiin jedhu namni immoo naannoo kennaa galgala kana namni Abdurrahman jedhamu qabamee jira poolisiidhaan marfamee. Abdurrahman kaminni? Abdurrahman mana baareen qabu mana uffataa. Galgala kana uffata normaalii uffatanii dhufanii qabaniitiin hin deemaniin. Egaan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan lammii miidiyaa kanneen biyya keessa jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa keessanuuf jiraadha. Oduun guyyaa har'aatiif qabannee dhihaanne tana fakkaatti hanga oduu biraatiin walitti dachaanutti bakkuma jirtanitti nagaa isiniif hawwine. Hai daawwattoota lammii miidiyaa egaa Oolmaa Oromoof Oromiyaa gabaabbinaan gaawwanillee duuktiin qophooyne hanga xiqqootti qophooyne qophii ayyaana irra jirra waan ta'eef hanganuma gurraan isin ga'u yaanneeti jechuudha. Kanaafuu warri hanga mana hojii turtan hedduu galatoomaa isiniin jenna. Yeroo biraallee akka gaariitti waan akkana gurraa walii keenya waan ta'eef nu hordofaa isiniin jenna. Galatoomaa.